Akkuma gartee na duba gartan kanatti edda galgala pirezidantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp bikka gaazexeessonni Waayit Haawusii hojjetaniif hiraata gartee amatu qopheessaniitu jira. Kan gartee baatii Eepiriil keessa gaggeessaa turan san sababa achitti shororkaan takka uumamteef jecha guutuutti gaggeessuu hin dhaqabne ture. Garuu immoo bikka haayaa hiraata sanii edda godhaafiiti ture. Hiraata sanirratti Tiraamp kunoo akkana duuba gartan kanatti dhiyaatee haasoo garagaraa inumaatu gartee akka gartee nama jookii haasawutti takka jookii godhutti yeroo hedduu hiraattota gartee achii kanatti pirezidantoonni gartee dhiyaateetti jookii adda addaa gartee warreen isaa hojii dorgomuu fi takka gartee warreen isaa hojii dorgomaa turee fi warra ammallee dorgomuu barbaadan yoo jiraatan irratti gartee haala yerootis laalanii jookii adda addaa irraa godhanii warreen gartee gaazexeessota achi taa'ee gartee hiraata nyaatu kanaas hiraata nyaachisanii akkasuma sanitti kokkofalchiisaniiti gartee achirraa deeman. Kanarratti gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa Tiraamp inumaa gartee ummata kokkofalchiisuu dhiisaatii bikka gartee ummata akka malee qaanyeessee ifii isaatiif illee if qaanyeessee namni hedduun gartee pirezidantiin dhiiroo sammuu isaati gartee dhabemoo rakkoo qabamoo jedhanii gartee hamma takka gartee hamma if yaadan takka if shakkan takka isaan godheetu ture. Haasoo isaa san keessatti waa hedduurraa haasawee namni gartee mana san keessa ture irra hedduun isaanii isaaf kofluu hin turre inumaatu gartee cinaan isaanii kofla sodaadhaa takka gartee kofla rifaatuu fa'a koflaafi turan yoo gartee akkasitti ifa isinii ta'e kofli rifaatuutis ni jira yoo beektanii kofla rifaatuutii fi kofla sodaafaa gartee isaaf koflaa turan jechuudha. Duba gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee lola Iiraan kanarrattis waan takka je'eeti jira keessattuu nuti lola kana haalaan injifachaa jirra. Mootummaan Iiraan yeroo ammaan tanaa inumaa gartee haleellaa nuti irra gaggeessaa jirruun haalaan rakkataniititi akka gartee nuti isaanii hojii marii goonee diilii godhanirratti gartee nu kadhachaa jiranii. Iiraan bikka gartee seentu dhabdeeti sodaadhaan bilbilaan illee gartee halkanii guyyaa na rakkaa jiranii. Nuti gartee isaanii wajjin diilii godhuudhaaf qophiirra hin jirru. Hamma isaan gartee diilii nu wajji godhuudhaaf as dhufanii gartee as bahanii nu gaafatan je'eeti gartee pirezidantiin haasawaa jira. Kana ilaalchisee warri Iiraanis gartee yaada isaanii ibsachaatti jiranii waan gartee isaan jechaa jiranirraa isiniif hima. Garuu pirezidantiin Ameerikaadhaa achitti hin dhaabne inumaatu akka inni jechaa jirutti ani filannoo itti aanu marsaa afuraffaatiif marsaa afuraffaatiif filannoo irratti gartee ida'amuudhaaf hin deemaa jechuudhaan kalooyitaa gartee Tiraamp 2028 jettu kaayyateeti jira. Akkuma gartee na duba gartan kanatti 2026 miti kuni ijjatee isanillee qacoloon laalaadha. Iji warri gartee xiqqoo gartee wanta 6 isinii fakkaatte 6dhaa miti kalaxaasii miti 2028 dhaaf gartee filannoodhaafin dhihaachuuf deemaa naquba qabaadhaadhaa je'eeti gartee gaazexeessota achi keessa jiru san hundatti gartee himatee jira jechuudha. Cinaan keessan pirezidantiin jookii godhu jira jechuus ni dandeessan. Pirezidantiin jookii godhutu hin jiru. Ani waan Tiraamp jookii irraa godhu isiniif hin hima. Waan inni jookii irraa hin goone isiniif hin hima. Pirezidantiin Tiraamp filannoo itti aanu kanaaf yoo gartee ammarraa takkaa'u gartee filannoo baranaa Noovembar booda irraa ilaa hanqa gartee filannoo itti aanu sanitti ilaa hanqa inni aangoo irraa bu'utti yoo yaada jijjiire malee pirezidantiin Ameerikaadhaa filannoo 2028tiif akka filatamuu barbaadu. Ifatti gartee amma duraa isarraa illee odoon taane warreen biraatillee dubbataniiti jiranii akkasuma sanitti afaan isaatiin illee dubbateeti jira amma dura. So isinitti gartee booda surprising ta'ina. Namni cinaan gartee Ameerikaa keessa namni amatuma 8 qofaaf ce'uu danda'a. Akkas jechuun wanni akkasii san ni jirti. Haasawni akkasii san ni jira. Garuu immoo heerarra hin jiru. Pirezidantiin akka jechaa jirutti akkaataan ani filannoo sadaffaatiif itti dhiyaachuu danda'u. Kuni marsaa afuraffaati jechuudha. Marsaa 3 ceheeti 2 irraa injifate. So amma ceensi kuni sila akka heeraatti hin danda'u jechuudha. Heerri immoo guutuutti gartee pirezidantiin oggu 3 ce'uu danda'u jedhu hin jiru. Saniifuu gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo hundaa gartee qaawwa barbaada.
qaawa gartee loophole jaanini loophole tana barbaadetti loophole qaawa saniin gartee keessa seenuu barbaade namni kuni nama urmii isaa guutuu qaawa jiru laalee waa itti fayyadamaa as ga'e sanarratti gartee looyoroota gurguddaa akkasumas Supreme Courtis majority dha qaba karaa kanarratti gartee waa jijjiiruu ni danda'ani ni danda'an heera biyyattiidhaa jijjiiruu ni danda'ani ni danda'an yoo fedhe challenge godhuu danda'a jechuudha. Okay? So kana obboleessi keessan amma isin himeeti jira waan haaree ammoo fuuldura waliin arguudhaaf teenya saayidii kanarraa addaatu jira. Saayidiin kanarraa addaa hajiru keessin gartee hubachuu qabdan pirezidaantiin Ameerikaadhaa yoo gartee filannoo itti aantu kana akkuma gartee aadaa biraatti filannoo dhiisee gartee ayyee anis amma booda gaa yeroon tiyya xumurtee jirti jedhee kan aangoorraa gabbuu taate guutumaa guututti mana hidhaa seena. Tana shakkiin godhinaa. Okay. Garuu immoo warreen gartee dimokiraatiidhaa kuni isa kana fuudhanii mana hidhaadhaan ni geessan jechuu irratti ani dhibba isaanitti namanu. Garuu isaan kun gartee afaaniin akka uummanni barbaadutti akka gartee inni isaa fi warreen isaa hojjetanii fi warreen biraatis guutumatti mana hidhaadhaa seenuu danda'an ragaa adda addaa gartee hojjechaati jiran. Ragaa adda addaa galmeessaati jiran. Sana akkasitti quba qabaadhaadha. Garuu gartee akka yeroo nu kannitetti yeroo biraa irraa haasofna ammaaf ammoo tana quba qabaadha. Tanaatanii gidduu haasoo gartee Iraan kanatti hogguu deebinu pirezidaantiin Ameerikaadhaa warri Iraan kun gartee halkanii guyyaa diilii godhuudhaaf nu cinqaa jiranii nu rakkaati jiranii. Ani gartee isaan kun diilii ammaan tana godhuudhaaf qophiirra jiran natti hin fakkaattuu je. Garuu immoo warreen gartee aangaa'onni isaa takkaa'u gartee warri inni ergate dipiloomaatonni Iraanii wajjin akka marii godhu jiran akka gartee wal mari'achaa jiran ifatti dubbateeti jira pirezidaantiin Ameerikaadhaa guyyaa kaleedhaatis. Dubbachuu dabree inumaatu gartee dubbachuu birallee dabree gartee pirezidaantiin akka gartee inni jechaa jirutti yeroo ammaan tanaa waliin haasawaati jirra. Garuu immoo isaan kuni marii godhuudhaaf qophiidhaa miti jechaa jira. Sagaleen ni jirti mi warri mana keessa jirtan? Warri na dhagaa jirtan sagaleen ni jirti? Okay. Yeah. CTN, thank you. Diadu, welcome. Okay. Naagalee laal yeroo takka opidiyoo takkaatu dhufee akkasitti gaa ni jira miti sagalee jaa waan if shakkituuf yoo ta'e hin dhageessu opidiyoon takka gurran qabdu gurri isaanii gartee gaafa TPLF angorraa kaate gaafa san duute amma dhageen akkasii warri gartee gaafa TPLF angorraa kaate angoon isaanii gurri isaanii duute hin dhageen. Garuu bilbila isaanii gartee odoon tolfanne akka gartee bilbilli keenya takkaa'u gartee sagaleen teenya rakkoo qabdutti fakkaatti. Sanii miti. Warri mana keessa jiru tanaafuu isinuu ni beektan. Itti fufna oduu teenya pirezidaantiin gartee akka jechaa jirutti dhugatti gartee nuti Iraanii wajjin marii godhuudhaaf qophooyneeti jirra. Garuu immoo isaaniitu gartee marii godhuudhaaf hin qophooyne ammoo nu kadhachaa jiranii jechuu jira. Beekaa. Pirezidaantiin waa lamaa sadii yeroo takkatti dubbachaa jira. Yeroo takkatti waa lamaa sadii. So kanarraa gartee isin suutuma dhageeffadha akkuma gartee amma durallee adda babaasee isin hime san afaanuma san haasawaa jira. Tana jidduu arraan tana dipiloomaatonni warra Iraanis ibsa baasaniiti jiran. Akka ibsa isaan baasanitti Ameerikaan lola kana ni dhaabne jettee nu kadhachaa jirti nuti lola kana hin dhaabnu jedhanii arraan tana dubbataniiti jira. Laal. Politikaan ammayyaa akkanatti hogguu gartee asii pirezidaantiin Ameerikaadhaa dubbate warri Iraanis daddafanii deebisan. Isin galtee politikaan akkanatti deema laala. Wanni nuti gartee garee teenyarraa barbaannu gaara keessa jirtu haa taatu tabiraas haa taatu akkana gartee faxinatti deebisuu rakkoo jirtu irratti gartee ibsa baasuu qofa odoon taane as baatee dubbachuu danda'u. So akkanatti deebisaniiti jira warri Iraan. Gabaabinatti gartee wanni pirezidaantiin jechaa jiru sobaa jechuu jiran jechuudha. Dubbii isaa guutuutti jala balleessu jiran jechuudha.
So kana eegaan isinii hime booda odoo gartee keessa gadi hin buune dubbii gartee Iraanii fi Ameerikaa tana gidduutti waraanni Iraan arraan tana gara isaaniitiin qormaata gartee guyyaa 12 dabre kanarratti gaggeessan. Okay? San gabbaasaniiti jiran. Keessattuu akkuma gartee na duubatti arkitan kanatti guyyaa 12 dabre kana keessatti lola Ameerikaa irra gaggeessine biyya Jordan, Iraq, Kuwait fi Bahrain jidduutti jechuudha. Akka gartee isaan jechaa jiranitti yoo xiqqaatte xayyaara Ameerikaadha. Okay? Habbaa 10 takka barbadeessineeti jirra jechaa jiran xayyaara lolaa habbaa 10 takka. Okay? Akkasuma sanitti xayyaarri gaafuni xayyaara gartee lolaatii fi helikooптariis waliin jira jechuudha. Firii 10 takka barbadeessineeti jirra. Kaan ammaasis duroonnanii fi gartee waan xayyaarota duroonnan kan basaasaatii fi kan lola gaggeessuus habbaa 17 barbadeessineeti jirra. Kana keessatti xayyaarota gartee akka F-15s kajaaniin kan gartee C-17 inumaatu gartee P-8 jaaniin xayyaaronni kun gartee C-17 kana irra deddeebiisanii meetiin jira. Kuni gartee gaas steeshina samiirra deemu jechuudha. Xayyaara guddaa gartee gaaza waraana Ameerikaa xayyaarota Ameerikaatiif samiirratti kan nuufsanii akkasumas gartee P-18 kuni gartee xayyaara meeshaa gurguddoodhaan deemuu danda'u. Kana hundaa'u gartee guyyuma 15 dabre kana keessatti barbadeessinaa jirra jechuu jiran. Oduu tana eenyu jechuu jira? Waraana Iraan. Akkuma gartee asirra gartanitti IRGC dhaatu arraan tana ibsa isaanii kana gaggeessaa jira jechuudha. Okay? Warreen gartee Iraan kanan goone jettanis akkasitti gartee fudhachuu yoo gartee shakkitanis fudhachuu ni dandeessan. Kanarratti gartee ani isinumaafin himu jira. Isin ammoo waan gartee gaasilaa gartee amantanii fi dhiistan isinitu gartee adda baafachuudhaaf wanta jechuu danda'a jechuudha. Okay? Dubbiin gaachitti hin dhaabbanne inumaatu waan hin kalee isinii yoo yaadattan mootummaan Ameerikaadhaa kaampaanii saatalaayitii guddootan biyyoottan gartee Yurooppii keessa jirtu tan footoolee gartee jiddugaleessa bahaa tana kaaftee oomishtee takkaa gartee kaaftee gurgurattu. Guutumaa guututti gartee akka hin kaafne dhoorkanii jiraniin isiniin jedhe. Kun immaasis wanni irraa dhufeefis haleellaan Iraan Joordanii fi Khalees isinii meetiin ture miti eerpoortiilee adda addaatii fi gartee kaampiilee waraana Ameerikaadhaa ta'e isaan dhawaa turan san eenumaa gartee Iraaq irraa eegalanii Joordaniis, Kuwaitis, Bahareenis naannoo kana hunda keessatti gartee lolli gartee Iraan gaggeessaa turan lola gartee akkaataa laafaatti ibsuu hin dandeenye. Maaliif? Lolli kuni lola gartee guutumaa guututti Ameerikaa waan gartee jiddugaleessa bahaa keessaa qabdu barbadeessuudhaati. Inumaa gartee warri Iraan lolli Iraan gaggeessaa jirtu kuni lola is a war of attrition jaaniini lola gartee Ameerikatti lola kana qaaleessuudha jee kalee isinii meetiin ture. Okay? Loluma kana guutumatti qaaleessu. Feetu gartee meeshaa tana hunda gartee duraa fixuudhaan lola kana lafarra dheereessuudhaan kafalli adda addaatii fi meeshaadhaa fi waan hunda gartee kana hunda Ameerikaan hogguu waliin laalte inumaa gartee lolli kun nuuf faayidaadhaa miti jechuu gartee akka danda'anitti. Inumaa oduu takka tanii reefuun tana arke na kofalchiiste haalaan na kofalchiiste akka malee gartee koflaatiin ture gun oduu san dubbise akka gartee oduun san jettutti dhugaan isin hin jaa hedduudhaan koflee kun gartee oduu san dubbise let's see oduun san akkam jetti waraana Ameerikaatutu karaa gartee soorsiidhaatiin oduu tana gadhiise. So oduun amma gartee miidiyaaleen Ameerikaa irraa haasawaa jiran. Inumaatu oduun san maal jetti isinii fakkaatte haleellaalee gartee mootummaan Iraan biyyoottan afraniin amma isinii hime kana keessatti guyyaa 15 dabre kana gaggeessaa jiran Ameerikaan beekaati duroonnanii fi misaayiloota Iraan kuni akka gartee haleellaa tana godhu itti dhiifne jechaa jiran. Okay? Kana isinis gartee akkuma nani dhagee kanatti akka dhageessaniifin isinii. Okay? Beekaati akka kaampiilee waraanaatii fi inumaatu gartee waraannan keenyaa fi bikka gartee adda addaa tana hunda akka haleelu beekaati itti dhiifne jechaa jirti Ameerikaan. Maalii fi jaanii gartee huu gaafatan misaayiloota kan gartee akka takka gartee air defensiin keenya
rasaasa air defense tu duraa dhume misaayilootatu gartee duraa dhume misaayiloota kana gartee xiqqeeffachuudha qabna jenneeti dhiifne jechaa jiran. Dubagaa ani hedduudhaan kofle inumaatu gartee yoo lubbuullee kan namni sirraa muru taate waan akkanaa gartee as baatellee hin dubbattu. Takkasan dursoo takkasan akka gartee waraanaatti beekaati gartee itti dhiifne jettee wanni ati dubbattuuf takka asirratti gartee eenyuuf wanni ati dubbattu kuni eenyuuf gartee akka poointii ta'u takka'u eenyu gartee akka waan kana jala deemuu barbaaddeeti. Gara kaaniin haleella gartee Iraan gaggeessaa jirtuun akka gartee inumaatu nuti qabuu dadhabnee jirra jechuutu irra wayyaadha. Sanirra beekaati itti dhiifne yogguu jettu. So wanni Iraan godhaa jirtu dhugumatti gartee haleellaa jajjabduudha jechuu beeka. Akkumaan isiniin jee tuni gartee lola it's a war of attrition jaaniin isin jee lola kun gartee Ameerikatti lola Ameerikaa kana idduutti qaaleessuudha wani isiniin jee laal akkuma gartee arraan tana waraan miidiyaan gartee Ameerikaadhaa gabaasaa jiru kanatti kuni oduudhaanii gabaasaa jiranii beeka waan gartee artikilii dubbise qofaa miti oduudhaanii gabaasaa jiran waan ajaa'ibaati yoo gartee arkitan olii gad deemaa jirti arraan tana akkamittuu as baatee kun nuti waraana beekaatitti dhiifne akkamit jetta kaampii waraana 4 oli lakki biyya 4 oli haleelaa jiran yoo xiqqaatte gartee kaampii 12 oli tan Ameerikaan Iraan haleelaa jirtu haleellaa tana qofa odoon taane Iraan guyyaa irraan tanaa gabaasa gartee isaan baasan keessaa bikka CIA'n kaampii irraa qabdu 12 ol haleellee jirraa jechaa jirti. 12 ol. CIA'n kophaa gartee kaampii qabdi. Kaampiin CIA tuni irra hedduun siidhaan hin beekamtu. So kana hunda waliin laala. I don't know waan gartee jirru kun jechaa jiru naaf hin galle dhugaan isin hin jaa. Ajaiba hedduun ajaa'ibsiisan dhugaan isin hin jaabeeka hedduudhaan ajaa'iba oguu gartee akkas jaanii gabaasan. Okay, but guutumatti gartee wanni isin hubachuu qabdan lolli kuni akka nuti barbaannetti deemutu hin jiru. Injifatamaa jirra ragaa guddoodhaatu jira akkasuma sanitti gartee akkaataan nuti gartee daddafnee keessaa baanus hin jirtudha. Yoo gartee akkasitti laaftutti gartee yoo qabatan taate. Ammoo dubbiin sanii oli. Silaa'uu fuuldura keessa gartee irraa waa hedduudha baruu teenya ammaas beeka Ameerikaan gartee waa hedduudha dhorkaa jirti akka gartee ifatti asiin baane. Itti aansuudhaan lakkii tanatti deebina. Haleellaa tanaas gartee ilaaluudha qabdanii. Tuni bikka kana gartee amma duraas isin himee dhengadda halee isin himeetiin ture. Yoo yaadattan bikka gartee warri kaampaaniin Amazon AI centeriidhaaf gartee data centerii adda addaa kan jiddugaleessa bahaa keessaa qaban kan Bahariin keessa jiru, kan Kuwait keessa jiru warri Iraan haleelaa turaniin isin jechaa ture. Irra deebi'anii guyyaa kaleedhaa edda galgala marsaa lamadaatiif kan Bahariin keessa jiru gartee kan duraanii kana fakkaata. Eega haleelame booda akkana fakkaata. Akkanatti gartee warri Iraan waraana Ameerikaa qofaa miti. Guutumatti gartee warreen waraana Ameerikaadhaa gargaaraa jiru. Data centerii adda addaa kana gartee kaniin amma dura waa'ee data centerii kana isin himeetiin jira. So kan hunda gartee akkanatti haleelaa jiran. Haleellaan tuni gabaabinatti gartee karaa biyyaatti gartee inumaatu isin waraana Ameerikaa kana gargaaraa jirtanidha. Data centeriin gartee biyyoottan Arabaa kana keessa taa'u yeroo hedduudha. Kan gartee waraana gargaaruu, kan basaasummaa gargaaruu akkasuma sanitti information guuran kana kan qabee fi taa'u jechuudha. Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Warri Iraan kan hunda ni beekan. Warreen Iraanii hojjetu, warri Iraanii hojjetus kan hunda ni beekan. Saniif gartee akkanatti irra deddeebi'anii haleelaa jiran.
Okay? Dubaga tanatani jiddutti wanni takka gartee tanallee isinii himeetiin jira tuni gartee kaargoo warri Iiraan haleelanirraa warri Ukraine haleelan tanii reebuun tan isinii hime keessattuu meeshaalee waraanaa tan Iiraaniif dhiyaachaa jirtu mootummaan Ukraine haleeluudha akkasuma sanitti gartee pirezidaantii Ukrainiitu ifatti dubbachaa jira. Kanaaf warri Iiraan deebii akka godhaniif shakkii takka illee godhina. Deebii ni godhaniif. Okay. Oduu itti aantu keessatti oduu takkataniin isin garsiisuu barbaadu amma dura gartee lola karaa bahaa kanatti gartee lola addaatu ta'uudhaaf ta'a jeetitiin isin himaa jira. Takkaa gartee qophii gurguddoodhaatu ta'uudhaaf ta'a jeetiin isin himaa jira. Keessattuu biyya Chaayinaatii fi Ameerikaa jidduutti kanarratti gartee waan takka takka tan deemaa jirtu. Dhiheenya kana oduu takka gartee kana finta isiniifin irraa himaa jira. Garuu gartee keessa gadi hin buune fintaan isin irraa himaa ture. Inumaa gartee hoggaa waraanni Chaayinaa faan dooniilee biyyoota Filipiinii fi akkasumas naannoo sanitti gartee karaa deemaa jiran bishaan faa itti banuudhaan ajaja gartee itti kannanii as duuba karaa kana deemuu hin dandeessan faa jaanii dhorkuudhaan waan akkasii jeetiin gartee isin himaa ture. Okay? Arraan tana garuu waraanni Chaayinaadha akkuma gartee na duuba gartan kanatti disar wanni kun dooniileen tuni gartee dooniileen tuni amphibious assault ship jaaman. Okay? Dooniileen tuni akkana gartee 3-4 faa deeman xiqqin maleen deeman yeroo hedduudha. Dooniileen tuni tan lolaati jechuudha. Okay? Dooniileen tun ammas hogguu deemtu isaan duuba gartee doonii guddoo tan markaba guddaa gartee markaba doonii fi markabni kunis adda addaa markaba guddaa kan xayyaarota gartee helikoophtarii fi akkasumas jettii lolaatiin deemtuutu isaan duuba deema. Okay? Samii irrattis gartee akkasitti gartee dooniileen xayyaaronni lolaa kuni samii irraas deemeet gartee jara kana eega. So guutumatti wanni takkallee nu gartee samii irratti isaan kana dhowuu hin dandeessu. Isaan ammoo waan gartee isaan dura jiruu fi bikka gartee haleellaa irra gaggeessan jechuudha. Arraan tanagaa waan ta'een isinii himaa mootummaan gartee Chaayinaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti dooniilee lolaa jechuudha guutumatti tuni humna lolaati. Wanni gartee ammaan tana bahar irratti gaggeessan kuni humna lolaati. Okay? Akkuma gartee asirra gartanitti two times two type of 07 amphibious warfare ship yogguu ja'an dooniilee kanaa tana gartee kan habba jahaa jechuudha. Okay? Tuni akkanatti gartee qaamni tokkichi kuni dooniilee sadeen tanaa fi okay? Sadeen gartee asirra gartan kanaa fi doonii guddoo akkasumas xayyaarota lolaa hedduu wajjin deeman. Kuni qaama tokko. Akkasumatti gartee qaama biraa akkanaa kana gartee so there are 2 times gama kaaniin ammaas gartee 4 times 071 jarreen kunis humna biraati. Jara kana hundaa gartee bahar irratti bobbaasaniiti jiran. Bahar irratti bobbaasanii maali? Hujii irra galanii jiranii jechuudha. Okay? Na dhagayaa jirtanii miti? Chaayinaan taphachuutu hin jirtu. Warri biraa immoo taphachuutu jira. Chaayinaan taphachuutu hin jirtu. Chaayinaan nuti gartee amma booda lolaaf deemnaadha jechaa jiran. Okay? So akkama duraatti gartee yerootti wanta takka isiniifin himaa jira. Arraan tan ammoo akkanatti gartee bahar irratti bobbaasuun isaanii akkuma gartee na duuba gartanitti jarruun gartee hogguu deemanis akkanatti tartiibaan deemanii. Okay? Humna ammaan tana akka gartee fakkeenyaaf Ameerikaan Hormuz irratti gartee uggurri gaggeessaa jirtu jechuudha. Jarreen kun waluma fakkaatan. Akkuma gartee inumaa koppiidha jechuun ni danda'ama. Ameerikaanis Indian Ocean irraa ilaa gartee Gulf of Omanitti dooniilee akkanaa tanaa fi dooniilee gurguddoo gartee tan xayyaarota lolaatii fi waan hundaan deemtu san fagoo kaayaniiti dooniileen akkanaa tuni ol siixee gartee akkasitti akka gartee dooniileen warra Iiraan takkaa'u dooniileen gara biraa Hormuz keessan darbine godhaa jiran jechuudha. Okay? Fuuldura keessa waanuma kanaatu gartee karaa Malaayika Streetittis akkasuma sanitti gartee biyyoottan aayilaandiilee adda addaa tan gartee ammaan tana Chaayinaa irratti uggurrii godhuu barbaaddu tana irratti Chaayinaan gartee karaa isaanii kanaa fi inumaatu daldala isaanii kana ifii isaaniitiif eegumsa godhuudhaafii fi if dura baatee gartee akkanatti falmii gaggeessaa jirti. So yeroo gabaabduu keessatti dooniileen tuni
bikka gartee warningi kan turra bikka gartee samii keessa waa dha'uudhaan takkaa gartee haleellaa adda addaatiin gartee dooniilee biraaf irraa dhoorkitu ga'uudhaaf deeman jechuudha. Kana godhuu jechuun lolaaf qophooynee jirraatii nu quba qabaadhaadha jechuudha. Gabaabinatti gartee akkasi. So akkasitti quba qabaadhaadha. I think oduun dheerachaa jirti. Dhiyeenya kana maal akkana dheeratti yoo? Yeroonis ni ceeti. Okay, itti aansuudhaan let's see. Akka jirtaniin isiniin barbaadu. Neegaa kutakkaa. Okay. Okay. Oduu gartee oduu karaa biyya teenyaa achiin dabarre xiqqoo gartee waa'ee Hangarii irraan waa xiqqoo isiniin barbaada. Filannoo dabarte kana keessatti namtichi gartee jidduu taa'u kuni Viktor Orbaan jaaniini nama gartee biyya Hangarii tana yeroo dheertuudhaaf gaggeessaa ture. Garuu filannoo dabre kanatti inni kun gartee filannoo dhabeeti akkasitti gartee namtichi isa cinaa dorgomaa ture san filatame jechuudha biyyattiitti. Dhugatti wanni gartee haalaan nama ajaa'ibsiisu akkasumas sanitti gartee akka poolitikaatti gartee silaa poolitishaanonni biyya biraa poolitishaanonni biyya teenyaa afaan gartee barnoota irraa fudhatan waan akkanaa tana fa'aadha. Fakkeenyaaf yeroo dabarte sanitti paartiin isaanii qaceellotti gartee akka barbaachisutti sagalee hin arganne sababa saniif gartee inni hin filatamin jechuudha. Dubagaa eegi gartee paartiin isaanii sagalee hin argatin nuti sagalee hin arganne je'ee guutumatti gartee biyya keessaa isin ceene takkaa'u gartee hujii isaatis hin dhaabne garuu arraan tana gartee kana duuba gartan kanatti paartii isaatti deebi'ee akka paartii isaatii wajjinis marii adda addaa godheeti akkamitti gartee filannoo dabreste kana dhabuu dandeenye maaltu nurraa irrate jechuudhaan biyyattii keessa deemee gartee marii warra humnoota adda addaatii fi akkasumas gareelee gartee biyyattii keessa jiru isaanii wajjinis gartee haasoo gaggeessan booda amma immoo paartii isaaniitii fi paartiilee biraatii wajjinis gatta'anii marii godhaa jiran. Isin galtee waliin jechaa jiru. Kun egaa maal jechuudha? Dhugaa yoo gartee badiin kara keenya ka jiraatu taate badii kara keenya jirtuutu filannoo gartee akka nuti hin injifanne nu godhe kanarratti gartee maali wanni nuti sirreessuu qabnu maali wanni nu hanqate isin galtee akkasuma sanitti gartee akkamitti wanni itti aanu maal akkamitti filannoo itti aanuuf qophooynaa jechuudha. Okay? Waan akkanaa tanafaa gaggeessaa jiran. So kuni gartee akka barnootaatti waan irraa dhugatti gartee hubatamuu qabu fudhatamuu qabu inni kuni gartee ani prime minister je'ee prime ministerummaa sanitti gartee ifi ol qabee paartiin tuni inni keessaa baheef jecha takkaa'u gartee inni aangoo dhabeef jecha akka diigamtu hin goone ammallee dorgomanii paarlaamaa keessatti sagalee isaan barbaachisa ammallee gartee paarlaamaa keessaa meembarii qaban meembariin isaanii gartee maajoritii isaanii kan inni garummoo filannoo itti aantu gartee qophaa'uun hujii barbaachisa. San beekanii dorgommii gartee marii kanaa tana gaggeessuun daranuuti isaan jabeessa malee isaan hin laaffisuu jechuudha. Okay? Itti aansuudhaan oduun gartee isinii himu karaa biyya teenyaatti achi dabarra. Oduun tuni guyyaa arraan tanaa tana baatee jirti. Oduu ajaa'ibaati. Guyyaa kaleedhaa gartee waa'ee ikoonomiidhaatii fi akkaataa biyyattii keessatti gibira uummata irraa guuruu fi gartee mootummaan poolisii addaatiin uummata gartee akka malee akka rakkaa jirtuu fi akkasumas tuni daldala gargaraallee akka dhaabaa jirtu irraa haasofneeti jira. Poolisiin biyyattiin takka gartee heera biyyattiin baasaa uummata irra gartee gaggeessaa jirtu kuni biizinasa gartee miidhuu bira dabree inumaatu gartee ikoonomii biyyattiidhaatu garan taanetti gartee gaggeessaa jira jetti. Akkuma gartee na duba gartanitti economic executionidha wanni isaan gartee jechaa jiranii
Dubagaa akkaataa gartee poolisiin biyyattiidhaa taaksiin gartee isaan gaggeessaa jiran kuni haari'umatti gartee tax aggression, tax aggression killing Ethiopia's emerging fintech jaanii gudubbatan inumaatu gartee wanni mootummaan biyyattiidhaa gaggeessaa jirtu akkuma irraa haasofne sanitti gartee kaampaanoonni biraa gartee kaampaanoonni adda addaa kan haari'aa isaa taatu takkaa gartee warreen teknoolojii irratti hojjetanis akkaataa gartee biyyattiin teknoolojii ammayyaatiin gara fuulduraatti gartee hirmaannaa adda addaa qabaachuu dandeessu irratti warra hojjetan taaksiin isaan irratti godhamaa jirtu tuni biyyattii ajjeesaa jirti jaanitti gartee odeessaa jiran. Kanarratti waniin isiniif himuu barbaadu guddoon takka maali? Mootummaan biyyattiidhaa dhuga gibira guuruu qabdi. San irratti gartee rakkoon takka illee hin jirtu. Garuu immoo mootummaan biyyattiidhaas gartee gibira guuruu kanarratti heerri isaan baasanii fi akkanumatti gartee ija guduunfatanii ati kana fakkaatta jedhanii gartee nama uummata biyyattiidhaa gartee keessattuu warra ifii isaatiif daldalee if jiraachisuu jiru kana gibira qofa kafaluu irratti gartee jala dhaabbatanii rakkoo adda addaa irra gaggeessuun akka gartee bizinesni gartee hin jaaramne hin guddanne akkasuma sanitti namallee qaxaranii inumaa gartee galiillee guddisanii mootummaadhaaf hin kafalle godha. Kanarratti immoo ikoonoomii biyyattiidhaa guutumatti gartee laamsheessuudha ta'a jennee raasooneeti jirra. Garuu gartee waneen isiniimu jiru akkuma ani gartee walleenuu xiqqoo isaaniif oduu kannee fakkaatteeti miidiyaan The Reporter jaaniin kuni artiikila gartee na duuba gartan kana barreesse. Artiikilli kuni dhugatti gartee akkaataa mootummaan ija guduunfatteetuma gartee warreen waa tolchaa jiru laal. Ogguna kanneen isiniin jiru wanni takka ni jirti laal wanni gartee qacollotti hubachuu qabdan. Dhuga biyyattii san keessa warreen gibira dho'isu ni jiran. Okay? Warreen gartee warshaalee adda addaa qaban, biizinasa gurguddaa warreen qaban, warreen gibira dho'isanii karaa dho'isaatiin gartee maallaqa isaanii bakka adda addaatti gartee dho'ifatan ni jiranii, galii isaanii jechuudhaan ni jiran. Okay? Kuni waanuma jiru waanuma beekamaadha. Garuu mootummaan gartee kana akkaataa itti irra dhaqqaban itti tolchuutu irra wayyaadha. Sanirra gartee odoo gartee namayyuu gibira akkana kafaluu qaba odoo hin jenne akkaataa gartee tooftaa adda addaatiin warreen gartee biizinasa qaban kuni galii isaanii kana hin dho'isine. Dho'isaniitoo akka gartee biyya miinetti. Okay? Namni waa hatu ni jira ni hata. Bikka yuutuu warreen gartee biizinasa qabus ni hata, warri si hojjetus ni hata. Kana keessa shakkiin godhina. Warri mootummaa hojjetus ni hata. Okay? Nama kana gartee yoo naa'iif taate yoo gartee dhugumatti irraa wanta taate malee namni hanne hin jiru ni hata hundi isaaniitu. Okay? Isinitti haaree ta'uu ni mala garuu immoo ani isiniifin namni hanne hin jiru ni hata hundi isaanii kan gartee si hojjetus sirraa ni hata. Mootummaanis ni hatti. Okay? Kan gibira guurus nu maata. Maaliif irra hedduu isaanii gartee kaashiin guuranii maallaqa gartee fuudhanii baankii kaayanii akkasitti kannite risiita jijjiiruun numa jira. Kan gartee kaampaanii gurguddoo qabus ni hata. Ifumaafuu gartee akkaataa taaksii guddoo gartee biyyattiidhaaf hin kafalle ni godhan. Saniifuu mootummaan Itoophiyaadhaa badhaasa namaa kannaa miti nama gartee taaksii hedduu kafale jaanii bara saniif badhaasa namaa kannanii beeka. Okay. Inumaatu akka gartee heera piraayim ministeera biyyattiidhaatti nama gartee biyyattii keessatti taaksii takkaa gibira hedduu kafaluuf yoo yaadattan Dr. Abiy nuti paasaboora diploomaatiidhaa kan naafi jee dubbatee ture. Hin irraanfatina. Okay? So isaan kuni qaama mootummaatii jechuudha. Oguu gartee paasaboora diploomaatiidhaa oguu si'annan akka gartee diploomaatiitti karaa special intransiidhaan airportii seentee tajaajilamtee akkasitti deemte jechuudha. Oo takkaa gartee oguu dhuftu gara gartee warreen diploomaatiidhaa dhiyaatuun saniin takkaa warreen babbeekamaan gartee biyya seenuun saniin ol seentaa jechuudha. Benefit akkasii san fa'aa qabdi. Okay? Kuni gaariidha hamaadha isin jechuutu hin jiru. Garuu immoo warreen gartee gibira kafalan sanii fi badhaasa kannaniif. Maaliif gibira hedduu nuu kafalte jechuudhaan karaa gartee galatoonfachuudhaatiin jechuudha. So kanaas gartee qalbitti quba qabaadhaadhaa isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduun gartee isinii himu tan gartee waa'ee biyyoolessaati. Tan marii biyyoolessaa jaanii gartee tan amma gaggeessaa jiran tana ni yaadattanii miti. Marii biyyoolessaa tanarratti wanta akka gartee taniin isiniif himutu jira. Let's see. Oduu gartee jarri amma gaggeessaa jiru kanarratti.
let's say isa keenya. Okay. Marii biyyoolessaa gartee guyyaa arraan tanaa marii takka godhanii arraan tanaaf marii godhaniiti mariin arraan tanaa xumuramteeti jirti yaanii gabaasaniiti jiran. Mariin tuni wanni gartee isaan irratti mari'atan waa'ee dual executive system jaaniin takkaa'u gartee akkaataa mootummaan akkaataa gartee biyyattiin filannoo itti aantuuf takkaa'u gartee filannoo fuulduraatiif gaggeessaan biyyattiidha karaa kamiin gartee akka ta'u irratti akka marii godhan. Keessattuu gartee karaan tokko dual executive system kan ja'amuutu jira. Kaan ammoo kan karaa gartee guutumatti ummanni biyyattiidha pirezidantii itti filatu daarektii gartee akka fakkeenyaaf gartee biyyoottan biraatti jechuudha. Akka Ameerikaattis gartee ta'uu numa danda'a garuu immoo ummanni gartee sagalee kannee pirezidantii filatu. Ameerikaa keessatti ummanni sagalee kannee pirezidantii hin filatu garuu ni fakkeessan. Wanni gartee ummanni godhu sagalee kannee electoral college waan jedhaniitu jira. Electoral college'itu pirezidantii fila. Okay? So harkarra guddaa gartee sagalee ummataa popular vote jedhama. Electoral college'idha kan gartee pirezidantiin itti moo'uun jechuudha. Biyyoottan biraa keessatti immoo sagalee ummataati. Sagalee ummataa harkachuudhaani akkasitti gartee pirezidantii ta'an. Okay? So amma gartee carraan dhiyaattee carraa lama kan gartee marii arraan tanaatti tokko gartee dual executive jedhamu kuni kan gartee mootummaan pirezidantiis qabdu akkasumas prime ministeraas qabdu. Prime ministertichaa fi pirezidantiin hojii isaanii gartee akkaataa biyyatti gaggeessan waliin gartee sheer godhaniiti gaggeessan jechuudha. Aangoo tana adda filatanii akkasumas sanitti paarlaamaan biyyattiidhaatis sagalee akka qabaatu paarlaamaanis gartee karaa isaan lachuu keessaafuu gartee kaabineen biyyattiidhaa oguu gartee kaabinee ijaarratan kaabineen pirezidantiifis ni hojjetti akkasumas gartee piraayim ministertichaafis ni hojjetti jechuudha. Tana gartee tan duul jaaniin gara kaaniin ammoo kan daarektii gartee pirezidantii filachuu dandeessu. Okay? Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan. So pirezidantii gartee hogguu filattuu waraqaa sagalee kannitee digaa sagaleen ati kannitu tuni karaa maajoritiitiin namni gartee sagalee guddoo argate pirezidantii biyyattiidhaa ta'a. Eega gartee pirezidantii biyyattiidhaa ta'e aangoo olaantuu isaatu argata. Inni akkasitti gartee kaabinee mataasaa jaarrataa jechuudha. Okay? Kana keessa gaa paarlaamaanis numa hojjeta. Garuu immoo kaabineen daarektii gartee pirezidantichaaf hojjetanii jechuudha. Isinii galtee? Kana irratti gartee wanni qabxii guddoon takkatanii isinii hin barbaadu. Akkaataa mootummaan itti hojjettu. Obboleeyyan keenya yeroo hedduu gartee akkaataa mootummaan itti hojjettu kana qaccalotti nama hedduudhaaf gartee ifaa miti. Mootummaan hundinuu akkaataan isin itti hojjettu yeroo hedduu gartee carraa lama kan gartee ifii isaaniitiif fedhan ummata dura kaayaniiti. Ummanni gartee akka irraa filatu godhan. Isinii galtee? Waan isinii jiru kana gaafa biraa tokko itti dhufuudhaaf ta'e garuu immoo qaccalotti dhageeffadha. Carraa lama gartee ummata dura keesseeti ummanni mootummaadhaaf carraan lachuutu injifannoodha beeka. Amma fakkeenyaaf ogguun akkana isiniin jedhu yoo gartee warreen gartee mari'achaa jiru kuni dual executive systemii yoo hafilan taate takka unilateral gartee kan daarektii ummanni sagalee gartee kannee pirezidantii godhamu san